Amma kallattimaan gara waayifaa keenya maqaa isaa maal gochuutti dhoksuutti deemnaa jechaadha. Waayifaan keenya namoonni safara keenya jiran suni namoonni naannawa keenya jiran jechaadha. Wagguu bilbila ofiitiin waayifaa keenya barbaadan waayifaan keenya akka irratti piriinti hin taaneef waayifaa keenya maqaa dhoksuutti deemnaa jechaadha. Amma kallattimaan gara googilii yookiin intarneetii yookiin kiroomii kanneen sadeen keessaa tokkorraa yogguu seenne argachuu dandeenya. Amma kallattimaan gara googilii irra seennaa jechaadha. Googilii keenyarra baawuzarii bilbila keenyarra jiru googilii sanirra seennaa jechaadha. Maaliif waayifaa keenya maqaa dhoksuu barbaanna gatii ta'eef jechaadha. Amma kallattimaan garas isin dabarsaa jechaadha. Amma googilii keenyarra seenne gaaf googilii keenyarra seennu iddoo batanii sarchi jedhu kan irratti lakkoofsa kana barreeffannaa jechaadha. Lakkoofsa maalii siitingii waayifaa keenya kan nuuf fiduu jechaadha. Inni suni 192 tuqaa 168 tuqaa 1 tuqaa takkaa jechaadha. Kana erga barreeffannee booda maal jennaan go yookiin enter goona. Go yoo jenneen akka inni nu barbaade waaficha keenya sanii connect walloo godhuu jechaadha. Lakkoofsa kanaan siitingii isaa baafachuu barbaanna gatii ta'eef. Amma akkuma isatti barreeffannee enter yookiin go jenne booda maaltu nu dhufaa username maqaa isheetii fi paaswordii isheen ittiin hidhamtee nu gaafataa jechaadha. Yoo haarawaa ta'e small letteriidhaan lachuu barreessitan bakka username jedhamu sanittis admin jettanii iddoo paaswordii san irrattis admin jettanii barreessitanii jechaadha. Egaa akkas jennee barreessine booda admin jenneeni yoo paaswordii keenya akka jijjiirre ta'e kanuma jijjiirre san galchina. Achi booda maal jennaan loogiin jennaanii jechaadha. Achi booda maal jennaan loogiin jennaan. Egaa loogiin jenneeni nuu fida. Yoo sirrii ta'e gara fuula itti aanutti nu dabarsaa jechaadha paaswordii username keenya. Yoo sirriin ta'in irra deebi'aa dogongoraa yaala'ii nuun jedha. Kanaafuu amma gara fuula itti aanutti dabarraa jechaadha. Gara fuula itti aanutti akkuma dabarreen filannoo hedduu nu fida. Filannoo hedduun nu fidu san keessaa nu maal filannaa? Seetaap kan jedhu sana filannaa jechaadha. Filannoo keenya gara seetaappitti deemnaa jechaadha. Seetaap irraa noo walan kan jedhu isa dhumarraa jira gara harka bitaatti jechaadha. Walanii sana tuqannaa jechaadha. Akkuma walanii tuqnetti maalitti nu fida? Filannoo isa biraatti nu fida. Filannoo isa biraa keessaa waayifaa keenya maqaa dhoksuu barbaanne gatii ta'ee fi advanced kan jedhu sanarra tuqnaa jechaadha. Basic security jedhee isaa gaditti accuracy control list jedhaa miti isaa gaditti maaltu jira? Advanced jechaadha. Advanced sana tuqan. Advanced sana akkuma tuqanneen ishee sana akkuma filanneen garamitti nu fidaa? Fuula itti aanutti nu fidaa jechaadha. Fuulli itti aanu maal jedha? Wireless advanced setup isin jedha. Wireless advanced setup isin jedha. Waayifaa keenya sana ammoo amma dursinee maal gochuu qabna? Waayifaa keenya sana connect irraa disable godhu sana maqaa isaa seeraan qabachuu qabna. Paaswordii isaa seeraan qabachuu qabna. Kana yogguun ta'in booda maal ta'a waayifichi keenya? Tokko nu harkaa badaa jechaadha. Kana maqaa isaa qubee xiqqaa fi qubee gurguddaa walitti aansinee maaragaan qabachuu qabna. Paaswordii isaatis maaragaan qabachuu qabna. Hogguu kana hin ta'in booda immoo waayifaan keenya sun error nu harkaa ta'a. Nu harkaa badaa jechaadha. Irratti nuun deebi'u. Gana aad godhanna gatii ta'eef jechaadha. Amma achi erga advanced filannee booda kaanee maal argannaa? Gara harka keenya bitaa irratti mirgaa irratti maal arganna? Gara harka mirgaa irratti maal arganna? Naannoo gabatee wayiitu jira. Gabatee san keessaa broadcasting sin jedha. SSID sin jedhu sana maal ta'ee jira dura? In blind ta'ee jiraami? Amma immoo disblind goona. In blind kan jedhu sana broadcasting SSID kan jedhu sana filafiiti isaa irratti in blind kan jedhu sana disblind goona. Gabatee san gara disblind irratti jijjiirraa jechaadha. Isa erga tuqannee booda apply changes kan jedhu sana tuqanna amma geessinee irraa jechaadha. Amma raawutarii keessa nu baasa. Apply changes goonaan raawutarii keessa nu baasaa jechaadha. Waayifaa keenya keessa siitingii waayifaa keenya keessa nu baasa.
Amma kan filatte kun sirriidha siin jedha. SSID sana disable gochuu wanta gaafatteef siin jedha. Do you sure siin jedha. Kanaafuu sirriidha dhibbatti gochuu feeta jedhee si gaafata. Okay jettaan asirratti. Egaa okay jetteeni tasmaammaatee jechaadha. Godhachuun fedhaa wanta sana raawwachuuf fedhaa jettee tasmaammaateertaa jechaadha. Akkuma tasmaammaatee booda amma kallattii gara waayifaa keenya deemu. Gara waayifaa keenya oguu deemne waayifaan keenya maqaan dura maal jedha? Baabaa jedha. Baabaa kan jedhu sun maal jedhama? Hin jiru. Baabaa kan jedhu sun hin jiru. Maal jedhaa? Badeeraa jechaadha. Baabaa kan jedhu sun maal ta'e? Badeera. Amma ganaa add network goona. Add network san irratti tuqneet bakka network name jedhu kanarratti maqaa sana barreessina. Maqaa waayifaa keenyaa sana barreessina jechaadha. Baabaa. Isa gadii irratti immoo paaswordii keenya barreessinaa. Paaswordii waayifaa keenya sana barreessinaa jechaadha. Hogguu akkana gootan waayifaan keessaa yoomillee hin cabu. Iskaan ta'uu hin danda'u. Bilbila irratti share ta'uu hin danda'u. Hokkatti siistama kana fayyadamtan share ta'uu hin danda'u. Paaswordiin kiyya kan waayifaa kiyyaa kanaa jechaadha. Paaswordii waayifaa kiyyaa kaminni isa kana. Isa amma isinitti agarsiise kana argite paaswordiin kiyya kanaa maqaan kiyya kanaa amma mee save goona. Mee save goona. Ni galfannaa jechaadha. Dan goona mee. Amma dan hogguu goone yoo sirrii ta'e connected nun jedha. Yoo sirrii hin ta'in connected nun jedhu. Wrong password sin jedha. Amma kinoo baabaa connecting sin jedha. Kinoo amma maal jedhaara? Connected jedheera jechaadha. Checking the quality of your internet. Internetii keessan quality isaa soqaa jira. Malee connected ta'eeraa sin jedha. Connected ta'eeraa sin jedha. Amma direct maan gara waayifaa keenyaa connect nuu ta'eeraa jechaadha. Yaadaaf istaayitii qabdan maraa koomentii irratti nu teechisaa. Subscribe gochuudhaan nu gargaaraa, nu duuba dhaabadhaa. Ijoolleen Oromoo warroonni afaan Oromoo dandeessan kamuu chaanaalii kanaan yeroo yeroodhaan wanta darbu subscribe gochaa notification isaa ol irra galfachaa akka nu duuba dhaabattan yaada qabdaniif koomentii keenya irra nu dhiyeessaa, nu teechisaa. Kanuma isiniin jennaa amma kallattii mangara YouTube seenne laallaa hin hojjetamoo hin hojjetu isaa YouTube irra seenne laallaa jechaadha walumaan. Kinoo YouTube irra hojii seenne laallu kinooti. YouTubein kuni kiyyaa YouTube kanaan akkana deeggartan akkana duuba dhaabattan yaadaaf istaayitii qabdan maraa akkanaaf teechiftana kanaan kabajaa sin gaafadhaa. Subscribe nu gochaa, like share nu gochaa, notification isaa ol irra galfachaa yeroo yeroodhaan viidiyoon nu gadhiisnu akka isin dhaqqabu subscribe nu godhaa. Kana isin jaaladha. Galatoomaa isiniin jedhaa. Ijoollee wal Oromoo wal duuba haa dhaabannu. Walaa gargaarru, walaa jajjabeessinu isiniin jedha.